Beetiti obboleessa kee ilaalmee suuraa kanarraa yoo anamsi waa irraa hubanne dhugaa rabbi namni waa hubatu. Sababni isaa jechuudha yeroo ammaa kana nama akkanaati heerumuu miti takka bultii wajji ijaarrachuu miti ijaanuu hin laalu jechuudha. Gurbaan kun dhukkuba kaanseriitiin kan cinaa isaa kan hunda dhabeedha. Mee osoo si taate osoo sobiin karabbii sirraa beeku jechuudha. Dhugaa rabbii karabbiin qofti sirraa beeku osoo si taate wanda akkanaa osoo qinname dhuguma bultii kan kee wajji ijaarrattee jireenya kan kee guutuu wajjin jiraattamu irraa fagaatta. Takka isin dhukkuba kanaatiin yoo qabamte. Dhugaa rabbi ana ofii kiyyaa ofii gaafadhe deebii dhabe ofii kiyyaa jechuudha. Ofii kiyyaa gaafadhe deebii ofii dhabe jechuudha. Yeroo amma namni jaalalli hin jiru jedha. Dhugaa jaalalli ni jira borus ni jiraata. Itti fayyadama jaalalaa nama itti fayyadama akkaataa ittiin bulmaata jaalala nama hin beeknetu dhabame malee jaalalli ammallee jira borus jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata kashti jirtu baga jiraatanii yoo jedhan jira. Suuraa kanarraa waan biraati miti. Namni keenya kun ufaama daaruu viidiyoo kana waraabee dhugaa rabbi. Fayyaan tuni har'a narra jirti borunarraa fudhamtee nama biraatii kennamti. Ani akkaataa ani itti ta'u akkaataa ani itti jiraadhu nama amma booda hin dhukkubsane nama amma booda waa takka hin taanetti kan deemaa jiru. Atis akkasuma ta'uu dandeetta. Garuu jechuudha dhugaa rabbi ammas jaalalli dhugaa jira. Borus ni jiraata guyyaa darbis inuma jira kaleessallee ni jira hadhas ni jira borus jiraachuuf ta'a dhugaa rabbi kaan fayyaa mee qooduma rabbii kanaa subhaanallah qood rabbii kanaa miidhana kaan fayyaa itti kenneetiin jaalal dhugaa wallaalchisa kaan fayyaa dhoowwateetiin jaalal dhugaa barsiisa kaan hiyyeessa godheetiin jaalal dhugaa barsiisa kaan dureessa godheetiin jaalal dhugaa wallaalchisa hunduu qooda garaagaraa qaba addunyaa kanarratti garuu jechuudha nama keenyaaf barnoota. Yeroo ammaa jechuudha nama dhukkuba kalee dhibamee haadha manaa isaa gatee deeme. Dhukkuba kalee dhibamee haati manaa isaa gattee deemte. Dhugaa rabbi balaa tasaa balaa konkolaataatiin isii muudatee yookiin isa muudatee isiin dhiistee biraa deemte kan biraa jala. Innillee mana gatee biraa dhiisee kan biraa jala deema. Dhugaa rabbi waa akkanatti baay'ata jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa jechuudha wanni ijoollee keenya uummata keenya abdii kutachiisee karaa bultiitti illee hin kaasne hin kakaafne kana jechuudha. Amma fakkeenya rabbi hunda keenyaayyuu fayyaa haa kennu osoo wanni akkanaa kan qunnamu ta'e jechuudha. Osoo wanni akkanaa kan qunnamu ta'e fayyaan faaya guyyaa takka ni dhufti guyyaa takka ni baddi jechuudha. Obboleessa keenya rabbi rahmata haa godhuu fi suuraa isaa isinii kaaya kaleessa waggaa 23 jechuudha bara 2023tti akkas ture. Hara 24 irratti akkas ture. Hadha waan nama gaddisiisu keessa rabbi rahmata isaa haa godhu ganda akiraa deeme ganama kana jechuudha. Ayman Aliisa jedhamu gurbaa orduuniisa bareedina addunyaa irratti tokkoffaa katee jedhanii jechuudha. Fayyaanii gaafa tokko ni dhufti gaafa tokko ni baddi. Nuti yeroo ammaa jechuudha dhaloonni ammaa dhaloota bubbee rabbiin nu godhe rabbiin nu haa qajeelchu. Wanni nuti amannu maali? Fayyatti amannu. Bareedinatti amannu jechuun bareedinni kun rabbumarraa fokkinni kun rabbumarraa jennee itti fudhannu. Akka waan ofii fungina kiyya ganni dingadda waan manni keenya godhan yaadattani mucaa waan biraa hin taane fayyaa qabdu gurraachinni isii qofaadhaaf irra duulanii mustashfaa galchan. Dhugaa rabbi akka waan namni waa ofii godhatu jechuudha. Akka waa fayyaa kanaati ofii godhatte gurraachinni akka ofii godhatte akka dheerin ofii uumatte wayitis ilaala ilmi namaa kun jechuudha. Dhugaa rabbi bagaa qoonni rabbi qoonni ilma namaa kun jechuudha. Rabbi harka ta'e. Sila wallahi hiyyeessa khayyaafan keetiin jiraatu addunyaa kanarra. Dhugaa rabbi sila hiyyeessi baay'een galu. Rabbiin waa hundaa dhukkuba buusee dawaa jala buusaa isa jedhasan jechuudha. Bakka tokko hanqate tokkotu ittiin guuta. Ijoolleen keenya keessaafuyyuu mana namaa kana keessa waa baay'ee nama mudata. Ijoollee asii waggaa 10 dalattee biyya namaa keessa gubattee bultii ijaarrattee galtee fayyaa dhabdee jennaan abbaan manaa isii qabeenya isii fuudhee kan biraa intalarraa fuudhee isii ofirraa darbe. Waa kanaatu jira. Isii waggaa 10 daladdee jechuudha. Waggaa 10 daladdee mana ijaarrattee waa meeqa godhattee jechuudha. Inni maqaa ofiitti jijjiirratee niitii biraatti fuudha. Gaafa isiin fayyaa dhabde. Gaafa isiin waa sandalagu mana isa ijaaruuf jecha kalee dhabde. Gaafa isiin dugda isii dhabde. Gaafa isiin mataa isii xiinsamuu isii miidhame. Kan hojjeta jechuudha ilmi namaa. Nu isaan qofaa miti dhiira qofaa miti. Dubartii meeqatu jechuudha. Dubartii meeqa fayyaaf jecha
fayyaa namichi dhabeessa abbaan manaa isii sun dhabeef jecha dhiira biraa jala deemti. Akka waan fayyaa isii qabe yookiin isa qabe sun buru isii dabaree isaa yookiin isii bira hin geennetti. Dhugaa rabbi haga fedhellee haa ta'u namni wallaahi ijoollee keenya kakadhee rabbii kiyyaadhaan jechuudha. Namni haga fedhe haa fokkatu. Haga fedhe haa akka fedhe haa ta'u. Fayyaa qabaannaanin fayyaa inni itti qabu san qofa itti amaneetti seeni. Dhugaa rabbi fayyaaf jettanii nama hin dhiisina. Wallaahi dabareen sun si dhaqqabuuf jirti. Dabareen sun si dhaqqabuuf jirti. Hadha fayyaaf jettee nama filattee fayyaa dhabee jala nama gatte taanaanin boru dabareen kan keessanuma. Tokkuma ati hadha isaaf jecha yookiin isiif jecha gattee deemte sun si gatee si biraa deemuuf jira gaafati fayyaa dhabde. Fayyaan faaya jedhe uummanni keenya. Fayyaan waa hunda dursa. Fayyaani hunda keenyarra jirti. Waa amma argii dhabiitana jechuudha. Amma argii amma ofirraa dhabiidha. Dhugaa rabbi amma gabbaatee osoo fayyaa jechuudha. Nama kana fayyaa kana nama madaaltee amma gabbaatee jiru konkolaataa ila buutee achi buutee kan jedhabamu. Sila gismaan viidiyoo waraabuu sirra deemtillee barbina dhageetti na fakkaate dhugaa. Gargalchee sinii mul'isa viidiyoo. Wallaahi ruma viidiyoo waraabuu sirra marti. Ayiftiti waliin dhiifnu godhe. Almuhim ani beekta jidduudha yoo haaseen namni narkaa facaasaa narkaa facaasta magina. Walumaa galatti ilma keenya intalli kiyyaa biyyaalaa jirti jedhan. Intalli kiyyaa biyyaalaa jirti jedhan namuu midhaanii qopheen albataa jira balbala jalaan natti ilaalaa jira balballi jalaan hin mul'ataa beektanii namni eenyu achirra akka darbu. Isa balbasaan jiraan jalaa achi gad laalaa jira eenyu ol deemaa jira. Uummanni keenya biyya taa'ee intalli kiyya nama biyya alaa jirti jedha. Biyya alaa jirtii namaan jedha akkaataa itti jirru kun akkaataa jira asii hataa asiin jiraan. Alhamdulillah. Qooda rabbiitu waan ta'eef. Almuhim ana akka oduu kiyyatti yoo gabaabsa jechuudha. Fayyaaf nama hin filatina. Fayyaadhaaf nama hin filatina. Fayyaadhaaf nama hin tuffatina. Fayyaan kun boru si bira liiga ana bira liiga. Rabbi hunda keenya fayyaa nuuf haa kennu. Keessaafuu dhukkubni yeroo amma dhaloonni amma deemuun kun nama sodaachisa dhugaa rabbi. Waan qaama kan kee osoo argitu dhabdu jechuudha. Osuma qaama kan kee nagaa ta'uu argitu dhabdu bira. Ana wallaahi obboleessa keenya rabbi irraaf mataa godhu Ayimaan Alii isa jedhan sanya jiru gurbaa ordonii bareedunaadha akka biyyattii isinii tokkoffaadha. Dhukkubni hin taane dhukkubni kaansariitiin qabamee achi buutee isaa dhabame kinu hadha ganda akiraa galee jechuudha. Kakkana kana ulaaltiin tasgabbuufta dhugaa rabbi. Kanaaf warri wal filattan warri gannaa bultii ijaarrattan rabbiin bultii keessa akkasiin barbaadan ol isin haa kennu. Garuu ammoo yoo akka ati barbaadu san dhabde waan rabbi si kennee amani. Maal isa ati dhabde sanirra isa siif kenne bisantu caala waan ta'eef. Rabbiin bultii keessa sin haa bareechu. Giiftii sagalee ijoollee isin bubbuusanatti fakkaate maalish soori jedhe uummanni kun kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa isinitti haa tolu umrii dheertuu jiraadhaa bultiin keessa isin haa bareedu jireenyi keessa isin haa bareedu umrii keessa isin haa dheeratu waa isinii ta'e hunda rabbi isiniif haa kennu waa isiniin taane hunda rabbiin dibbin godhe isinirraa haa balleessu nagatti maalish wallaahi narkaa facaasee uummanni khayrumaaf garraftu illee bara yeroo viidiyoo waraabee uummanni raftu khayrumaaf nagattaaya.